Hashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota dandeessuu baga nagaan dhuftan siniin jechuu barbaanna. Egaa har'a gara dandeessuu tube yookaan gara akkoo miidiyaa kan nuti dhufne. Hashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota dandeessuu baga nagaan dhuftan siniin jechuu barbaanna. Egaa har'a gara dandeessuu tube yookaan gara akkoo miidiyaa kan nuti dhufne wayi barachuuf wanti nuti barannu kun gara ayyoo keenya gara abboota keenyaatti nu deebisa. Innis maali yoo jenne dandeessuu maaluu qabattee dhufte laa ijoo dandeessuu wanti isheen nu qabattee dhufte hiphoo fi jimmiyyoodha. Jimmiyyoo namni kamuu ayyoota isaa bira hin naajiru nama maatiinsaa itti haasa'ee yookaan wanta maatiinsaa itti himu keessaa calqaba yoo ta'e wanta kanadha. Akka taphaatti akka bu'aartiitti maatiin keenya kan nu qoodan kanadha. Kanaaf har'a dandeessuun immoo gara maatii keenyaatti nu deebisteeti. Asumaan galatoomaa jechuu barbaanna dandeessitu. Egaa har'a wal dorgommiidha wanta kanarratti kan dandeessuun yookaan akkoo nu fiddee dhufte wal dorgommii cimaa ijoollee Oromoo keessatti yookaan nu keessatti taasifamu kana eenyutu mo'ata? Wal dorgommii sana irraa eenyutu mo'ata? Badhaasa qaba wal dorgommiin kun. Badhaasa qaba akkasumas wal dorgomnee moonee yookaan beekamtiif otoo hin taane wanta sana ammam qabannee jirra nuti kan jedhuu fi dhaloota duubarraa dhufaa jiru wanta kana bareeda wayi wanta gaarii barsiisaa jirra jennee akka itti amannetti yookaan akka itti amantettidha kan isheen nu qabattee dhufte galatoomaa jechuu barbaanna. Egaa wal dorgommiin kun ijoollee qaqqaalii yookaan ilmaan Oromoo jidduutti taasifama. Wal dorgommichis badhaasa qaba. Badhaasni isaa maali kan jedhu dandeessuu irraa yookaan hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaati. Badhaasni sun maal akka ta'e ilaalaa nu wajjiniin turtiin keessan nu waliin haa ta'u dandeessuu tube yookaan akkoo miidiyaa wajjin haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii ani kanan isin faana ture hangoo miidiyaa akka kallattumaan gara dandeessuutti. Tole egaa sagantaa kanarratti dandeessuu yookaan akkoonii gara dudduubaatti deebistee dhaloota ijoollee isaanii teekinooloojii ammayyaatiin guddisaa jiran akkamitti akka gara aadaa Oromootti deebifataniif illee barumsa ta'a jettee yaaduunidha. Badhaasni isaa amma hin himamu galgala akka sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 4 irratti nu eegaa isiniin jenna. Gaggeessitoonni yookaan immoo dura taa'uudhaan sagantaa kanaa taajjabbiidhaan kan gaggeessan furtuu dhalootaatu ifaa miidiyaadha. Sagantichi kanarratti dhiyaatu mana dandeessuu yookaan akkoodha. Dorgomtoonni keenya akkuma argitan baga baatee akkuma kana wabii amboo miidiyaa naaf taanaan turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Carraa gaarii dorgomtoota keenyaaf. Egaa warri sirnicha gaggeessitanis haqa keessan eeggattanii akka gaggeessitan jaalalaan isin akeekkachiisna jechuudha. Turtiin keessan dandeessuu wajjiniin ammasittuu nagaa waaqayyoo keessan nuuf tura.